abbichuu yeroo tana bakka inni irraa hin eegin irraa dubbiin isa qabattee jirti. Doktoroonni guutuu Itoophiyaadhaa hiriira baatiin jiran hiriira kana ammoo guyyaa 7 qaban torbaan tokko qabanii guutuu Itoophiyaatti doktorri walii galuudha yeroo ammaan kana akka malee hiriira bahuu irratti kan argamu. Isinun waliin gaafatu qabdan. Asittiin mirga gaafanne malee maal wanna balleessine jiraan. Kenneselina. Amma hayyana qurrasana gibri. Kenneselina. Aflikai waalna. Aflikai waalna. يفتحنا يفتحنا. تجمع بعزة. يفتحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء أركبون كم جرتوا كم توتا في جالتم توتا channel فابرو إيجن أكو ما أرجع جرتان كنا هريرا يرو أما كنا كلين سر ديوا جرو media hawaasa irratti akka malee ajandaa ta'eetiin deebaatiin jiru argaa jirtanii kun immoo warroonni karratti bahee yeroo ammaa kana hiriira bahaa jiru kanneen doktoroota fayyaatii fi akkasumas barsiisota magaalawwan garagaraa fi godinaalee garagaraa irraa hiriira bahanii dhaadannoo hedduu agarsiisaa jiranii jechuudha. Kuni barsiisota kana maaltu yaasee doktoroota kana maaltu yaasee yoo jedhan waa'ee jireenya qaala'iinsa jireenyaati. Qaala'iinsa jireenyaa yeroo ammaa kana rakkoo gurguddoo keessa jiraachuu fi rakkoo gurguddoo harkisaa jiraachuun isaa beekamaadha. Kanaaf doktoroonni yeroo hedduu obsuudhaan obsa yeroo hedduu obsu fixatanii rakkoon itti hammaatee mana kiraa kaffalachuu dadhabanii yoo dhibamaa ofiif waan itti yaalaman hin qabanii waan itti nyaatan hin qabanii rakkoowwan garagaraa isaan hammaatee jennaan walii ka'anii hiriira kana bahaa jiran jechuudha. Rakkoowwan isaan hiriira kana keessatti ibsataa jiran rakkoowwan akkanaati. Rakkoon isaan ibsatan maal jechuudha? Tokko nuti waggaa 20 barannee waggaa 20 kana keessatti immoo haadha fi abbaan keenya hojii humnaa dalaganii qoraan cabsanii ofii rakkatanii ofii beela bulanii numoo nu nyaachisanii nu obaasanii nu uffisanii rakkoowwan hedduu dhandhamanii nuti immoo akka barannee galma geenyu ifaajja hedduu taasisanii nu barsiisaa jiranii nuti har'allee immoo haadha fi abbaa keenya isaan qarqaaruu osoo hin taane isaan rakkisaatiin jirraa isaan irraa eeggataatiin jirraa isaan rakkisaa jirraa kuni maaliif tahee nuti miidhamneetiin jirraa rakkoon keenya nuuf halaalamu jedhanii dhaadannoo akkanaa kana agarsiisaa jiran. Ufumatti doktora jechuun immoo nama waggaa 20 itti yaadee baratee cinqamee baratee har'allee immoo yoo cinqaa keessa jiraatu har'allee immoo yoo rakkatu har'allee immoo yoo beela'u har'allee immoo yoo mana kiraa waan kafalatu hin qabne mataan isaa yaada keessa yoo jiraatu akka nama tokkootti hedduu namatti dhagahamaa jechaadha. Kanaaf doktoroonni kun maal jedhaa jiranii torbe tokko keessatti deebiin kenna yoo nuun deebine nuti hojii dhaabnaa jedhan. Ni fakkeenya fudhadhaa. Doktoroonni kun namni hangana baay'atu kun hospitaala tokko keessaa gadi bahee yeroo hiriira bahu dhibamaan dingatanyaan tokko yeroo sanatti yoo dhaqu ta'ee guyyaa san keessattuu dhibamaa meeqatu akka miidhamee oolu nama meeqatu akka du'ee oolu asirraa herrega dha'uu hin dandeetanii rabbii gaditti erga rabbiiti namni sababa tahee nama jiraachisuu danda'u namni sababa tahee nama fayyisuu danda'u doktoroota. Gaafa doktoroonni immoo gabbahanii karaa irratti mallattoowwan garagaraa hiriira garagaraa mul'isanii rakkoowwan akkanaa kun rakkoowwan baay'ee biyya keessa deemaa jiruu fi nama sodaachisaa jiruudha jechuudha. Kanaaf wal qabatee ajandaan siyaasaa tokko tokkollee haasawamaatiin jira. Kanaaf rabbiin haa baraaru jenna. Qabee gartee digirii bitatee maallaqaan aangoo gubbaa hore isiniif fakkaate doktorri waggaa 7 guutuu barbarateeti hiji waggaa 7 yuunivarsiitii keessatti rakkatee barateeti sadarkaa kanarra ga'ee ijoollee teessan isinii wal'aanaa jira dhibamaa keessan isinii yaalaa jira doktorri taphatti bakka sangaan isiniif fakkaate. Kana ammaan tana ijoolleen tun agabuu hojjetaa jirti jechuudha. Agabuu hojjetuu dadhabnee ilmaan keenya barsiifachuu dadhabnee mootummaan gaafii keenya nu dhagahaa hin jiru qaala'iinsi jireenya nutti hadheessee jira. Kanaafuu mootummaan saffisaan nu dhagahuu qaba jechuudhaan akka malee yeroo ammaan kana mootummaa kanaaf gaafii karaa nagaatiin dhiyeessaatiin jiranii bakkoota takatti gaa doktoroota kana doorsisuudhaaf yaalaatiin jiranii haa ta'u garuu obbo Jawaar Mahammaffaa dabalatee hayyoonni ciccimoo yeroo ammaan kana mootummaan saffisaan dhimma kana furmaata itti kennuu qaba jechuudhaan gaafii mootummaadhaaf dhiyeessaatiin jiranii mootummaan garuu ammallee waan kana gurra cufateetiin gara keessaatiin mindaa isiniif dabalajaati sossobaa mala godhaati waldachaa malee dubbiin doktoraatuun akka malee jabdu jechuudhaan warra gartee godinootaatiif bakkoota adda addaa uummata doktoraa kana hoogganuu irratti dhiibbaa godhaatiin jira jechuun dhagaamaatiin jira. Haa ta'u garuu kun furmaata hin ta'u maaliif gaafiin isaan ammaan tana gaafataa jiran kun gaafii jiruu fi du'uuti jechuudha. Kanaafuu
doktoroonni kun gaafii gaafataa jiran kana yoo deebisaa hin argatin guutumatti hojii gallakkisanii achi keessaa yaa'uu ni danda'an. Gama biraatiin biyya alaatirra deemanii hojjechuu danda'an. Biyyoonni doktoroota fayyaadhaa barbaadan takkaa fi lamaa miti. Onlaayina irratti yoo googil keessa gaseeranii sarchi godhatanii guutatan biyyoota hedduu viizaa argatanii deemanii hojjetatanii jireenya fiifirraa jijjiiruu danda'a jirru kuni. Kanaafuu mootummaan saffisaan gaafii uummanni kun gaafataa jiru gaafii doktoroonni gaafataa jiran kanaaf deebii akka kennu nutilleen gamanumaan dhiibbaa gochuu qabna. Keessaafuu warri miidiyaa fayyadamtan ijoolleen Oromoodhaa akkasuma immoo guutuun Itoophiyaadhaa hundi keessanuu jechuudha. Dhimma doktoroonni gaafii gaafataa jiru kana mootummaan akka formaatitti kennu akka deebii kennuuf saffisaan gaafachuu danda'uudha qabdan. Dhiibbaa gochuu danda'uudha qabdan. Yoo isin dhiibbaa hin goone ilmaan keessan isin jalatti dhuma, firri keessan ni dhuma, haadhotiin keessan ni dhuma. Namni hoggaa yaalamuudhaaf hospitaala dhaqe namni isin yaalu hin jiru. Narsiin ammoo bakka waraantuun beeytu yoo feetanii fitti narsiin isinii galee. Kanaafuu hatattamaan mootummaan akka deebii uummata kanaaf kennu isinilleen dhiibbaa gochuu akka qabdan gamanumaan isin yaadachiifna. Doktorootiin kun waan adda addaa jechuudhaan gaa yaada kana turratti kan argamani bakkoota adda addaa irraa gaa hiriira bahuudhaan hiriira isaanii kanarratti Jawaar Mahammadii fi keessaan akka malee erguu irratti kan argaman. Gama biraatiin rakkoon barsiisaadha. Barsiisonni akka malee rakkina hamaadhaaf saaxilamanii hojii dhaabanii barattoonni barnoota malee hafaatiin jira jechuudhaan komii qaban dhiyeeffata. Eeyyin rakkooleen biyya keessa jiru kan yeroo ammaa kana fakkaata. Rakkoowwan kun rakkoowwan baay'ee hammaataa fi baay'ee nama sodaachisuudha. Warroonni dhageettanii fi warroonni dhageettan hundi keessan sheer godhaatii waliin gaha sagalee tahaa fi isiniin jedha. Ajandaa yeroo ammaa jiru kana fakkaata. Warroonni chaanaalii kanaaf hawwatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Mee diraamaa waa'ee fooloo irratti baay'ee na bashannansiise wayii isinillee hin bashannansiise jedhee abdii qaba. Isa xumuraa isa kana wajjin turtii taasisa. Bakka nagaa nuftan. Waamicha keenya dhageettanii nama baay'ee waamee beektanii har'a. Har'a sadaqaa wayii qaba. Har'a fooloon nadii beektanii. Sana eebbisuuf waa nyaattanii qaddaa. Nama baay'ee waamee har'a namni nadii waan isin lamaan bicha dhufe galatooma isin. Waa nyaattanii qaddaa. Du'aayi gootanii fooloon nadii deemana. Wallahi fooloon nadii de. Achi socho'uu dide fooloon. Du'aayi tanaan fuudhamtedha fooloon. Waa nyaattanii galtanii eebbiftanii fooloon akka nu deebi'u. Tillee daddafa horii badhetti nama baay'ee hame irraa bara nama baay'ee hame biyya mara hame waa isinii fidaas asuma meeqa Allahu akbar qulbi jaartii mana hin jirtu maal wallahi mana hin jirtu kana sagantaa walitti himnee deema mana hin jirtu deema bakka yeroo biraa nyaattanii deema wallahi mana hin jirtu maal kana dheesifta yeroo biraa nyaattanii deema